nagaa harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessatti bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa gingilchaa torbaniin furannee dhufnu kan torbee kana uddeellannee dhufneera. Sagantaa gingilchaa torban kanaa furate kan isinii dhiyaate qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf keessummaa taatan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayipii godhaa. Sagantaa keenyaaf yaada yoo qabaattan nu barreessaa. Sagantaan keenya yoo isinitti tolte waa irraa hubattanis hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa torban kanaa fudhadhee dhufe dhagaa. Gingilchaa torban kanaa fudhadhee dhufe keessatti tokkoffaa irratti wanti waliin ilaallu akkuma fuula Facebook irratti isinii maxxansaan ture imalli koo gara biyya mootii shanan gibee gama biyya goototaa biyya hayyootaa biyya babbareedinaa biyya bunaa Jimmaa naqee daawwadheen dhufe. Jimmaa jireenya koo keessatti yeroo sadii naqe. Bara wayyaanee keessa waggaa 12 kaarraa dhaqeen ture. Waggaa darbes gaafan biyya kana dhufe Finfinnee taansee jalqaba Oromiyaa keessaa lafti naqee Jimmaadha. Ammas Jimman naqee dhufe. Akka jedhame sana Finfinneedhaa fi Adaamaaf Dirredhawaa duwwaa dhannee deeggaratoon taane godinaalee Oromiyaa iddoo tokko tokkos dhaqaa jirraa. Jimma dhanneerraa, Arsii dhanneerraa, Wallagga dhanneerraa, Baalee dhanneerraa hamma dandeenyetti numa olii gad deddeemna. Imalli koo torban darbee Jimmi waan addaan argee dhufe. Waanan argee itti qaanfadhe, waanan argee maaliifan dhaqe jedhee itti aare tokkoon isiniif qooduu barbaada. Riba malee hin bule. Akkuma waggaa darbee sana. Inni baranaa immoo inaaffiitu riba malee na bulche. Maali Oromiyaan guutuun osoo akka bareedde? Maal osoo Shaashamanneen akkas bareedde? Maal otoo Galamsoo Ciroon akkas bareedde? Maal otoo Gaarri Mul'ataa akkas bareedde? Maal otoo Amboon akkas bareedde? Maal qaba otoo Naqamtee Gimbii Najjoo Dambidalloo Begiin akkas bareedde? Maal qaba otoo Yaabeelloon akkas bareedde? Maal qaba otoo Roobeen akkas bareedde? Dhaqeen ilaalle moddoo baay'eessa. Maaluma qaba jedheen halkan guutuu kana inaaffiidhumaa halkan guutuu ribinan qaban. Bareedina magaalaa akkaataa seen itti namatti toltu. Waggaa 12 akka har'aa dhaqeen ture bara wayyaanee keessa. Seenaa Jimmaa waan baay'ee dhagaa ture. Biyya mootii biyya shanan gibee qabsoo Oromoo keessatti eenyummaa Oromoo keessatti qooda guddaa qabu warri Jimmaa. Qabsaa'ota gurguddaatu naannoo sanaa ba'e. Maqaan Jimmaa waan guddaadhaan beekna. Biyya Abbaa Jifaar biyya mootii abbichuunis achii dhufe kinoo. Waanan Jimma beekaa turee fi waggaa 12 akka irraa gaafan Jimma dhaqe immoo nan qaanfadhe. Nama afaan Oromoo haasa'uun dhabe magaalaa sana keessatti. Edaa gabroonfataan Oromoo magaalaa keessa haxaa'ee daangaa irratti geessee ture. Maaltuyyuu biyya kana na fide biyya Oromoon fakkaatu ture. In argattan baay'inaan nama afaan Oromoo keessatti dubbatu. Saba biraa keessa tuulamee ture. Waggaa akka arraamoo akkuma kanaan dura fuula Facebook keessatti laayivii galee isinitti maa ture Jimma gaafan naqee seenaan sun geeddaramee ni eege. Qabsaa'ota dargaggoota biyya sana bulchan ciccimoo kan akka Tijjaanii faatu gadi ba'e. Waan gaggaariin arge. Egaa akkuma sooshaal miidiyaa irratti waggaa baay'ee dhaafanii mootummaa kana qeeqaa turee fi keessumatti yoo abbichuu qeeqaa turee fi abbichuu immoo achi warri jalqaba dhaaba badhaadhinaa kana simatees uummata Jimmaati. Gaafa nachi dhaqee riveenjii natti ba'uu jedheen halkan guutuu irriba malee hin bule. Mootii koo jedhanii gaafa isaan nyaata afaan na ka'ani. Wayyoo galgala immoo dhufee na galaafataa jedheen yaaddaa ture. Isaan edaa nama simachuun, nama nyaata afaan kaa'uun, nama shooshiluun mootii koo garbicha koo siin jechuun aadaa isaaniiti. Ani bakka galgala lafarra futtedheen siree faa geeddaradheen tureen isiniin jedhe. Maaltuyyuu as na fide jedheen yaaddaa ture. Inni amma dhaqee kun immoo waan addaa ta'e in arge. Magaalaan hin bareedde. Magaalittii keessatti afaan dubbatamu afaan keenya. Waanan Finfinnee keessatti in agarre waan baay'een arge. Waan baay'ee namatti tolu. Ispaaltiin bishaan hin miicamu.
wanti kanaan dura ajaa ture Oromoo in urgoofne ajaan sun arra keessaa qulqullaa'e magaalattiin bareeddee qulqullooftee ilmaan seetiin kan bultu afaan see dubbatti. Abbichuu hojii keenyaadhu. Inuma hojjete. Abbichuun istaandardiitti biyya bulchan kana hin fadhise. Ani warra kana booddee gara aangootti dhufuuf adeeman. Ani kana booddee warra Prime Minister ta'uudhaaf adeeman isiniif yaaddeen. Tarii waggaa 5 yookaan waggaa 10 booddee gaafa abbichuun dadhabee dabarsee isinitti kennu istaandardiitti biyya bulchan kana namichi fanniseera. Bakka sana ga'uun baay'ee namatti ulfaata. Uummata keessa miilaan deema. Ijoollee wajjin kubbaa taphata. Akka roobootii sa'aatii 24 bulchaa hojjetu 24 hours dadhabiinsa fuula isaatii irratti nagartan akkaataan itti magaalaa Jimmaa bareeche akkaataan itti Aggaaroo bareeche akkaataan itti Bashaashaa bareeche magaalaa Finfinnees argaa jirtu akka itti bareedaa jiru kana gaafa agartanii ilmi namaa waan hojjetaa jiru isinitti fakkaatu maashiniidhuma roobootii wayitu waan dalagaa jiru isinitti fakkaata baga Oromoo taate abbichu baga Oromoo taate bagansii wajjin tartee Oromoo jedhamee waamame hojii isaatti hin boonan hojii isaatu na boonse waan namni kun hojjechaa jiru otoo dhagaa meeqatti guuranii otoo arrabsanii otoo xiqqeessanii otoo miila isaatti finyoo hidhanii gaafa nasii waa ijaaru achi waa jalaa diiganii gaafa nasii biyya eegaa jiru leenjisee ergu achiin uummata miidhanii hojiidhuma isaatti cicce jalqabuma gaafa magaalaa sana galee akkamitti agartee naan jedhan maal qaban jedhan ummati an keessaa dhaladhee guddadhe godinni Wallagga baa Wallagga dhiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa Qellem Wallaggaan dhufanii ilaalanii jedhe ummati kun guutuun buqqaaniitu dhufanii ilaalanii jedhe maaliif jettee naan jedhe bu'aa nagaan jiraachuun maal akka inni of keessaa qabu Jimma keessa nagaatu jira. Nagaan jiraachuu isaarraan kan ka'e magaalaan qulqullaa'e. Nagaan jiraachuu isaarraan kan ka'e wanti ajaan qe'ee sana keessaa buqqee magaalattiin bareedde. Egaa gaafa magaalaan ijaaramu, gaafa magaalaan qulqullaa'u keessa namni hin buqqa'u jechuu miti. Yookaan filannoo lama qabda. Kosii baattee wajjiniin jiraachuu, kosichammoo ofirraa haxooftee ati sachii ka'u. Filannoon jiru kanuma. Biyyoonni biraan gurguddatanis akkuma kanatti gurguddatan. Kanaan dura seera malee lafa Oromoo warri buqqisaa turan. Halkaniin dhufanii qorqorrootti marfatanii mara irratti ijaaraa turan. Maqaa taabotaa maqaa adda addaatiin lafa Oromoo saamaa turan. Amma garuu abbaan biyyaa gaafa biyya isaatti deebi'u karaadhuma fedhee yoo ta'u magaalaa qulqulleessee magaalaa bareechaa jira. Kana keessa namni keenya miidhamachuu miti. Garuu isa borii yaaduudha. Qulqullina magaalaa isa borii yaaduudha. Bareedina magaalaa isa borii yaaduudha. Waan miidhamnu qabanneedhuma uummata buqqisanii uummata akka godhaniiran uummata buqqeefis manni ijaaramaa jira. Kana keessa namni miidhamuun jira namni miidhamuunuma jiraata. Garuu immoo waan biyyaatu hojjetamaa jira. Waan sabaatu hojjetamaa jira. Utuu carraa argattanii dhaqxanii daawwattanii baay'ee natti tola. Afaaniin dubbachuutu natti ulfaata. Waanuma asii magaalaa Finfinnee naannoo Boolee kana keessatti agartan waan sanaa ol bareedutu Jimmaa keessa dhaqee gub waanuma helikooppitariin fidanii lafa kaa'an fakkaata. Harki kana hojjeta eebbifamu. Biyya bareechaa jirtu. Namni biyyattii dhabamsiisee deemuudhaaf deemu akkasitti biyyan bareechu. Biyyattii keessa waan jiraatanii biyya koo jedhanii waan itti amananii biyya bareechaa jiru. Waan achitti agarre kungaan Oromiyaa guutuu wal nugaa jireen abdadha. Warri hojii kana irratti dadhabdan, warri hojii kana irratti dafqitan, bulchaan Jimmaa, aanaa Jimmaa, kantiibaan magaalaa Jimmaa, kan Aggaaroo, Abbichuun, Tijjaaniin, keessumatti immoo obbo Rashaad Kamal. Horii bulii ulfaadhu. Sagaleen isaa baay'een nagaamu. Federal House Corporation hojii guddaa nama achitti hojjeteera. Nama mana barumsaa ijaarsiseera. Kun hoogganoota warra kaaniif fakkeenya guddaa ta'uu qaba. Lafinni jiraatu magaalaa Finfinnee keessa, aangoonsa as magaalaa Finfinnee keessaati. Qe'ee keessatti dhalatee guddate keessatti hojii guddaa hojjete. Mana barumsaa ijaarsise. Warri aangoorra jirtan kanarraa waan guddaa barachuu qabdu. Lafatti dhalatanii waa gochuun gandummaa miti. Uummata keessaa ba'aniif waa ijaaruun gandummaa miti. Obbo Rashaad irraa waa hubadha. Abbichuu irraa waa baradha. Bashaashatti wanta ijaaramaa jiru ilaala. Jimmatti wanta ijaaramaa jiru ilaala. Qe'ee keessan hin dagatina. Uummata keessaa baatanii dhuftan hin dagatina. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abbaa Cabsaa nagaan isiniif haa ta'u. Hojii salphaa hojjettan miti. Jimma keessatti hojii isin hojjettan hojii salphaa miti. Ulfaadhaa horaa bulaa. Koriidarri maatii magaalaa Jimmaa kana dura bu'ee kan geggeessaa ture. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach jiran akka nageetti. Aadde Aduu ulfaadhaa. Hojii isin hojjettan hojii salphaa miti. Hojii jajjabeeffamuu qabuudha. Aangaa'ota gurguddaatu naannoo sanatti argame kan akka Fiild Maarshaal fa'a. Nagaan isiniif haa ta'u Fiild Maarshaal akkam jirtu. Isaan faatu dhaqee eebbisiise. Wanti Jimmaatti jalqabe kun Oromiyaa wal ga'a jennee abdanna. Filuu filatamuu hin danda'u malee sitizinii biyya alaati malee utuu akka kootiiti koriidarri maatiin kun bareedinni akkasii kun hamma inni naannoo beegii koboriin ga'utti abbichuun filatamuu qabaan jiran sila.
utoonate kanaaf warri muummicha ministeeraa ta'uudhaaf of qopheessaa jirtan waan kana of gubbaatti ilaalaa abbichuun achi gubbaatti fannisee jira ol fannisee jira istaandardii akkasa kanaan duraa karabaatii uffatanii konkolaataan nama banameedhuma asii achiin qawwee ajjabamanii deemuu duwwaa miti ummata keessa deemanii dhoqqee keessa deemanii irriba malee deemanii utuu ati hin beekin lafa hojii hojjettutti dhufeedhuma si bukkee dhaabbata tokkoon nama ammoo beeka wayyoo namichi roobootiidha baratuu gingilcha daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gilgilchaa kutaa lammaffaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti kabraa wanti waliin ilaallu torban darbe viidiyoo adda addaatu sooshaal miidiyaa kana keessa baay'ee afarfamaa ture yoo dhiira taate mee kanarraa dubbadhu yoo dhiira taate mee akka godhi wanti jedhu baay'ee natti barreeffamaa ture ani lubbuu ilma namaa irratti kumaara taphachuu hin barbaadu lubbuu ilma namaatiin siyaasa nagaduu hin barbaadu yeroo wanti akkasii kun dhufu baay'een irraa of qusadha wantichatu abaluu godhe abaluutiin goone otoo hin taane wanti shororkeessaan akkasii kun abbaan fedhe haraawwatu abbaan fedhe hagodhu wanta balaaleffatamuu qabudha qaamni fedhe tarkaanfii akkasii afuratu balaaleffatamuu qaba kana balaaleffachuudhaaf ati oromoo ta'uu hin qabdu bar nama ta'uu duwwaa si ga'ama nama taate dhalachuu duwwaatu si ga'a gocha akkasii kana balaaleffachuudhaaf gocha akkasii kana qaamni barbaade haraawwatu nan balaaleffadha warri waan kana hojjetan qaama keessa jiraniif waan gaarii hojjechuuf jedhanii miti yoo mootummaa keessa ta'anii waan akkasii dalagu ta'e maqaa mootummaatti hin balleessuuf yoo adda bilisummaa oromoo keessa ta'anii waan akkasii raawwatu ta'e maqaa adda bilisummaa oromoo ittiin balaaleffachuuf ummata walitti buusuuf kan wanti akkasii kun godhamu malee ilmi namaa tokko ilma namaa akka kanatti qawwee afaanitti kaayee ajjeesee viidiyoo waraabeen gallakkisu kanaaf gochi akkasii kana nan balaaleffadha mootummaan har'a warri aangoorra jiran kun dhaqaati ilmaan oromoo akka kanatti ajjeesaa jiran akka isaan ajajan dabarsine ilmaan oromoo miti ilma kamiiniyyuu nama kamiiniyyuu ajjeesaa jiran akka isaan ajajan laanne isinis hin beektu anis nan beeka garaan keenya hin beeka qaama tokko keessa immoo duuriyyeen hin jirtu jechuu miti kan maqaa mootummaa balleessuudhaaf mootummaa keessa jiru hin jiru jechuu miti kan maqaa waraana bilisummaa oromoo balleessuuf waraana bilisummaa oromoo keessa jiru hin jiru jechuu miti bakka adda addaa keessa kashalabbeen unuma jiraata garuu kaayyoon mootummaa kana miti tarii namni kun mootummaa keessa jiraachuu danda'a viidiyoon kun tureera kanaan dura argine waggaa 3-4 wanta agarreetu akka haaraatti gadi ba'aa jira maaliif kun ittiin namoota mootummaa irratti kakaasuudhaaf mootummaan akka inni dhaqaa tarkaanfii kana fudhadhaan jenneen beenna osoo beennumaan ittiin balaaleffachuudhaaf kun mootummaa keessa immoo hin jirachuus immoo miti dhaggeeffadhaa waan muummichi ministeeraan keenya dubbatan አደራላችሁ የምፈልገው ነገር ፖሊስ ወታደር የሴኩሪቲ ተቋማት ጥሪያችሁ ህልማችሁ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ የገባችሁበት ስራ ለህዝብ ጥቅም መስዋዕት መሆን እንጂ ህዝብን مسوات مقودات أدلة. ألفادا موميتش منستيرا كينيا. أمانة وانن إسنين جدر. بوليسينس وتدرس. آمنا كينيا كميو. وان إسن جالتني اتقلتن نجينيا أمتا إكسسوف ماله. أمتا أرسا واسيسوف ميتي. أمتا ميد أوف ميتي. كايون كيسن وانت توارا قلتني سنتن. إذا كنافي. كنا موتك فتشوك أبدو. ماله موتومان أكيدي نمنا ميدره. لينجيسن قلقسو. أكيدي إلمو أرمو أكا كانت ميدره لينجيسن قلقسو. أبدا موتومان كننقول. غران هذا بريد أجرا هجين. غرا هذا كيسا يو بوليسا حماف أو بوليسا غاري جرا. biyya guddaa kana geggeessaa jiru saba adda addaatu waraana keessa jira saba adda addaa poolisii keessa jira achi keessa kan jibbiinsa ummataa qabu hin jiru jechuu miti kan ummata miidhu hin jiru jechuu miti garuu kaayyoon isaanii jalqaba itti waadaa galan kaayyoon isaan jalqaba qawwee itti lafaa kaasan nageenya ummataa eegsisiisuuf yeroo waan akkasii kun raawwatu akka mootummaatti mootummaa balaaleffachuu otoo hin taane namicha gocha akkasii kana raawwate balaaleffachuudha kun biyyoota gurguddatan keessattis wanta argamaa jirudha nageenya ummataa eegsisuudhaaf waadaa galanii gara mootummaatti galanii warri ummata miidhan Ameerikaa keessattis Kanaadaa keessattis niwusi adda addaa irratti argaadhuma turre warri ummata miidhan ኢትዮጵያውያን እያንዳንዳችን ለሀገራችን ዘብ ለሀገራችን ጠባቂ እንደሆነ ሁሉ ከወታደሩም ከፖሊሱም ጋር በመረጃ በሐሳብ እየደገፈን ካልቆምን በስተቀር
አሁን ያለው በጣም ኢንፍሌትድ የሆነ ፍላጎት ዛሬ ተወልዶ ዛሬ ግራጁዌት አድርጎ ነገውኑ መኪና መያዝ ነገውኑ ፎቅ ኦን ማድረግ ነገውኑ ያማረ ነገር መያዝ በሚጓጓበት በዚህ ባልተገራ ዘመን ወንጀል ይበራከታል። ይህንን ወንጀል ለመከላከል ህዝብና ፖሊስ በጋራ መቆም አለባቸው። ባየ ገለቶማ ብዮታ ጉርጉደተን ከሰተ አከሲ ፖሊሲ ዱዋሚቲ ካን ኦላንቱማ ሴራ ኤጉ ወራና ሂዳቴ ጅሩ ዱዋሚቲ ኦላንቱማ ሴራ ካን ኤሲሱ ummatichis olantummaa seeraa naannoo isaa eeggachuu qaba. Biyyaan ani waggaa baay'ee keessa jiraadhe biyya Kanaadaa keessatti bakka poolisiin hin jirre yooti konkolaataa keessa speediidhaan fiiddee deemte siviilii kan si booddee deemu nama si booda deemu konkolaataa biraatiin poolisii mitiin taargaa keessa irraa barreeffatee poolisiitti bilbila. Because responsibility nagaa eeguu qabannis poolisii duwwaatti waan dhiistee raftu miti. Warra hidhatan duwwaatti dhiistee waan raftu miti. Nageenya naannoo keetii atis eeggachuu qabda. Polisi wajjin harka wal keessa kaa'attee hojjechuun dirqama. Gaafa yakka adda addaa agarru maaltu na dhibeedhaan bira darbuu otoo hin taane yakki sun akka inni dhaabbatu miidhaan haadha hiyyeessaa akka inni dhaabbatu miidhaan namarra ga'u akka dhaabbatu ga'ee mataa ofii ba'uu qaba namnu. Mana koo keessa jiraadhee mana ollaati yoo rakkoon tokko uumame mana koo keessa miti jedhee hin callisu. Poolisiitti bilbilee ima biyya alaati. Ilaa mana akkas na fuuldura jiru lakkoobsa mana akkasii keessa waan akkasiitu mul'achaa jira. Sagalee isaanii naga'u garuu maskootii irraan gaafan ilaalu namicha akkasakiitu waan akkasii godhaa jira. Ilaa mana koosa ollaaddoo akkasii keessa sagalee iyyaan dhagaa jira. Ilaa mana akkasii keessa aara guddaatu ba'aa jira. Jedhameeti biyya alaatti siviiliyaaniin naannoo isaa kan eeggatu. Naannoo keenya kan eeggannu poolisii duwwaatti gannee miti. Karaa gubbaa gaafa adeemnu namichi si fuulduratti yakka hojjete callistee biraan dabartu. Maaliif yakki sun boorsurratti raawwata waan ta'eef? Naannoo ofii eeggachuu, ollaa ofii eeggachuu, biyya ofii eeggachuu, akka nama biyya bulchaa jirutti of ilaalanii responsibilitiin biyyaa kun nurka jira. Biyyi kun yoo miidhamte anatu miidhama. Jedhanii biyya kanaaf waardiyaa dhaabbachuudha. Yoo akkas ta'e yakki raawwatu. Namni tokko utuu inni dhaabbatee yakka dalagaa jiru ati agartee yoo bira dabartee hin dhaabbatu yakki sun. Akka yakki sun dhaabbatu gochuu qabda. Dargaggeessi irree qabu tokko mucaa durbaa karaatti qabee kabale yoo ta'e callistee yoo bira dabarte bor intala kee immoo fuudhee kabala. Lakkii dhaabbadhu jettaan humna keetii ol yoo ta'e namatti waammatta. Akkasittiin nagaan biyyaan kan eegamu. Gaaf tokko magaalaa Finfinnee kana keessatti kanaan dura dubbadhee ta'e hin beeku. Konkolaataa tokkotu taargaan qabu na fuuldura deema. Poolisiin harkatti qabeenyaan jalaa kutee deeme. Gaafa jalaa kutee deemu fiigeen fuuldura darbeen konkolaataa kana dhaabsise. Dhaabsiseen poolisiin dudduubaa si dhaabaa jira maaliif deemtaan jedhe. Haga poolisiin sun dhufutti hin dhaabbadhe eegi. Maaliif namni kun waa yakka biraa dalagee deemuuf ta'a? Kan maqaatti badu eenyuudha saba kee? Jaallannus jibbinus nuu kennameera gaa. Akka obboleen coollataa jiran. Jaallannus jibbitus nuu kennameera. Kanaaf responsibilitytu nurra jira. Kanaaf akka nama biyya bulchuutti aktii gochuu qabna. Kanaaf akka nama biyya kana geggeessutti waardiyaa biyya kanaa ta'uu qabna. Waan harka keenya keessa ga'e xiqqoo taatu guddaa kunuunfachuun dirqamatu nurra jira. Waan hundumaan nuu guute miti. Deebii Oromoo hundaatu deebi'aa jira jedhee haasa'an jiru. Waan agarree qabna. Ifaa xiqqoo agarreerra. Ifaan xiqqoon kun akka seen nurkatti hin dimimmisne tikfachuu qabna. Qilleensa akka ifaa kaan nurkatti hin dhaamsine tikfachuu qabna. Waan arganne yoo kunuunfanne guddaatti baana. Waan harkaa qabnu facaasne jennaan harka qullaattamna. Isa qooxii irraan fuudhaatti isa bobaasee lafaan dhoofteera Oromoon. Nuti furannes furachuu baattanis nuu kennameera bara mootummichi. Isin mormaa hin fudhatina. Garuu carraan Oromoo isuma kanaan on jedhaniiru. Kana booddee carraa biraa argachuun hin ulfaata. Yoo inni kun nurkaabe. Kanaaf waan arganne tikfanna utuu nu arrabsitanii otoo nu tuqqeessitanii osoo maqaa nu baasitanii wanti kanatti ciisnee gorsa hayyuu furanneeti. Kanaaf jaallannuu jibbinu yoo mootummaan kun kufe Oromootu kufe jedhamee nu hundi dhaamuuf deemna. Kanaaf isas adda baafachuu feesisa. Keenya moo keenya mitii kana adda baafachuu qabna. Jaallannuu jibbinuu keessani nuun jedheera Ormi. Jaallannus jibbinus keessan nuun jedheera Ormi. Ati jaalladhu hin jaallatin fuuldura dhaabbadhu balaaleffadhu sii kennameera. Carraan ati qabdusuma kana. Carraa biraa tokkitti qabaachuuf hin deemtu. Jaallannus jibbinus immoo mootummaan kun kufeennaan immoo kufaatii guddaa dukkana guddaatu Oromoo ragaanuun jedhe hayyuun. Ani obboleen coolataa caalaan siyaasa Oromoo beeka. Obboleen caalaan qabsoo Oromoo keessatti dabarse. Ani obboleen caalaan hayyuudha. Umurii isaa guutuu nama qabsoo keessatti dabarseedha.
erga jaallannus jibbinus nu kennani jaallannus jibbinus immoo wanti kun yoo kufe immoo kufaatii hamaan nurra ga'u kanaaf maal gochuu qabna dadhabbiidhuma isaanii wajjin tikfachuu qabna ana miti isaanii iyyuu beekum akka dadhabbii qaban dadhabbii guddaa akka qaban beekum dadhabbiidhuma sana wajjin ciraachaan walitti bubu'aadhumatu guddifannam ilma namaa keessaa dadhabbiin yoomiyyuu hafeen beekum mootummaarraa miti qaama keenyarraayyuu akka barbaanne argachuu hin dandeenyu. Anutuun 6 paakii ta'e akkamnatti tola. Utuun abbaa afaroo ta'e akkamnatti tola. Garuu maal goone egaa akka barbaadan qaama ofiirraayyuu argachuu hin danda'an. Kanaaf waan arganne kana tikfachuu qabna kunuunfachuu qabna walla ga'uu qabna ilaaf ilaameedhaan walii wajjin teenyee dubbachuu qabna jabanni jabana walitti dhukaasnu miti jabanni jabana maqaa wal xureessinu miti jabanni jabana ganda alagaa biraadhannee guuza wal irratti waammannee wal kuffisuuf tattaaffannu miti jabanni jabana araaraati. Baratuu gingilchaa baratuu gingilchaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaarraa fudhadhee dhufe otoo hin xumurin dura jawwe nagaan siifa ta'u kam jirta nadhiisuma deddeemini haa ta'u man dhiisa gaafan jedhu nadhiisi lakkii jawwe dhaamsa nuudhaame immoo dheengadda dhaamsa nuudhaame anaaf dammaqaadha dhaggeeffannu mee waliin. Gaafiin biraa waa'ee mallaqaa wal qabate. Dhagayeetiin jira. Mallaqa biliyoona waliin galle malee isaanis biliyoon tokko biliyoon lama biliyoon 20 irraa qabannee jiran. Yoo irraa qabattan fuudhaati. Miseensa sun keessa biyyuu raabsaa jiin. Mallaqni Jawaar Mohaammed ka mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy qabaatee jiraate. Fuudhee dammaqa nagaa isaatii fi Habtaamuu Lammuutii fa'aa kennu. Hayyama kennaa jiraniin farramummaa haaraabsuufi haada bartuuf ijoolleedhaaf. Baay'ee galatoomi jawwe ulfaadhu galatoomi dhuguma Habtaamuun maallaqa isa barbaachisaa istiidiyoo isaa kana waattiin guuttachuu qaba waggaa hedduuf nama wal beennu waggaa hedduuf na beetta gargaarsa kamiinis hojjechaa akka hin jiraanne hin beetta kanaaf maallaqatu isa barbaachisa jettee na hawwite yoo ta'ee fi ulfaadhu waan gaarii akka na hawwitee fi waaqayyoo waan gaarii siif hawwu maallaqi ati maqaa dha'aa jirtu kunis biliyoonii 4-5 waan jedhamee fi horichis guddaadha bakka lamatti anaaf dammaqeedhaan waddaan ba'ee baay'ee natti guddatan maallaqa guddaa mana goosonas hin barbaadu maallaquma xiqqoo istiidiyoo kootiif waattiin godhadhuuf ittiin waajiraadhu yoo naa kenname mootummaan horii sakaan immoo koridar lamaatii magaalaa beekiif koboriif akkanaa olsisan kabajaa guddaan isin gaafachuu barbaada. Garuu bakka afaan Amaariffaa dubbatte sanatti waan ati itti gargaaramte natti hin tolle. Jecha akkasii sirraan enne annama nama arrabsuus miti. Annama nama xiqqeessuus miti. Bara ati qabsoo Oromootti dhufterraa kaastee yaadatte yoo ta'e bamancaa angataachoon gaafatettu warri ollaa keenyaa kun sitti bobba'aa turanii televiziyoonii Oromiyaa magaalaa Torontoo irratti nama jalqaba gadi ba'ee sagalee siif ta'aa turedha. Sana boodas waan baay'ee irratti sagalee siif ta'an ture. Mana hidhaa sii jirus yeroo Oromoo Farestii sanas yeroo sitti bobba'aa turan fuuldura dhaabbatee akkuma har'a haqa keetiifis waan an sirraan jaallanne dubbadhus yommuu sii dubbachaan ture. Guyyaa tokko immoo maallaqa naa laattee hin beektu. Maallaqaanis sagalee sii ta'ee hin beektu. Har'a san akkuma kana. Har'as gaafan biyya keessa taa'ee waan arganne kunuunfachuu qabna jedhee hidda mormaa kaasee iyyu kana mootummaan waa naa kennee miti. Saantima naa kennanii miti. Kaameeraa fuula koo dura jiru kana maayikii na fuuldura jiru kana mootummaan naa bitee miti. Akka itti kadhatanis hin beeku. Utuu naa godhanii nan gammada garuu naan goone. Kanas akka isaan naa godhaniifis immoo miti. Jireenya koo keessatti waan sadiifin arrabsamaa ture. Dur adda bilisummaa Oromoo Shanee jedhameen arrabsamaa ture. Buchullaa Jawaar jedhameen arrabsamaa ture. Har'a immoo Biltsiginnaa jedhameen arrabsama. Waan an beekee itti gale tokkoof gaafa arrabsamu nan gammada. Namni waan barbaade haa jedhu an dhugaa jirtu waan natti fakkaate gaafa ati miidhamtes siifis sagaleen ta'a. Waan ati dubbattu immoo gaafa natti hin tolles lakkii natti hin tolleen jedha. Kana maallaqaaf hin dubbadha miti. Kana maallaqaaf hin haasa'a miti. Guyyaa tokko namni maallaqaan na bitee hin beeku. Silaa utuu maallaqaan nama bituu ta'e si'i kan maallaqaan na bitu. Silaa si'i kan maallaqa naa kennuu qabu. Sagalee baay'een sii ta'eef hin beekta. Eenyuun na ergees nama akka hin dubbanne hin beekta. Eenyuun na ergatan sammuu koo duwwaatti amanee hin dubbadha. Abbaan fedhe hangaa ta'u, abbaa qabeenyaa ta'u, abbaa siyaasaa ta'u namni tokko ittiin dhaqiiti kana dubbadhu naan jedhee waan dubbadhu. Waan natti fakkaate hin dubbadha. Ergamee miti, bitamee miti. Maallaqi na barbaachisa, na barbaachisa. Mootummaa akka itti kadhatanis hin beekan. Eenyuun akka namaa kennu hin beeku. Naallaan immoo natti kunu ergan biyya keessa dhufe waggaa tokko miidiyaa irra jira. Kana si barbaachisa jedhee mootummaan saantima tokko naa kennee miti. Wanti ija kootiin ilaalaa jirutu garuu waan guddaadha. Rakkina koo keessa kootti baattadheen hojjedha.
Gaafan fuuldura dhufee kolfu waan hundumaa naa guutee wayyaa adii uffadhee gaafan dhufee jedhu waan hundumaa waan guutee fakkaata. Garuu anaaf rabbi duwwaatu beeka. Jechoota itti fayyadamte sanatti garuu baay'een sitti qaanfadhe dhageeffadhe. እውነትም የኔ ገንዘብ መንግስት ያለው ካለ ብድግ አድርጎ የእነሱ ካድሬዎች አሉ አሁን ኢንተርኔት ላይ ሲሳደቡ ለእነሱ ያከፋፍልላቸው ፈቃድ ሰጥቻለሁ ፈርም ያለው baay'ee galatoomi gaajawwe afaan oromootiin maallaqa koo mootummaan qabe jiraateennan kaadiroota saabtaamuu lamuuf dammaqaaf addaana kennan jette afaan amaariffaatiin immoo lannasuu kaadiree sooshaal miidiyaa ላይ ሲሳደቡ የሚውሉ ነው jette wantan hojjedhu ummata oromoo duraan no kan ummata oromoo dura jira duris gaafan biyya alaa ture mootummaa kana eeqaa tures harras gaafan gara biyyaa dhufe immoo waan argurraa dubbadhu waan qeequsi nama rabseen beeku nama xiqqeesseen beeku ani hojii koo miti nama rabsuun warra nama arrabsaniif iyyuu nan gadda amantaan koos akka nama arrabsu naan iyyamu guddinni koos akka nama arrabsu naan iyyamu maatiin keessatti guddadhe maatii guddaadha maatii akka nama arrabsee guddadhu na goru miti eenyuun arrabsuuf as hin jiru eenyuun xiqqeessuufis hin jiru yaadan mormaa yaadan deeggara kanaaf yaa obboleessa koo galatoomi maaliif waan baay'ee haasawuun barbaadu waan baay'ee illee dubbachuun barbaadu akkuma eengadda siin jedhe kana waan kanaan dura nuun jette kana barcuma jalatti tiksan nuun jette kana barcumicha jalatti waliin haqamnu wal balaaleffatanii mana alagaa wal geessuun alagaa guusa walirratti waammachuun gatii tokko hin qabu uti obbolaadha uti dhiiga tokko saba tokko mootummaa keessa hanqinni jira hanqinni jira mootummaa keessa warri uummata keenya miidhan jiru jiru yoo itti sinne mootummaatti yoo mootummaa wajjin taane warra akkasii balaaleffanne mootummaan keenya kun qulqullaa'ee akka deemu gochuu dandeenya akkaataa amma deemamaa jiru kanatti guusa alagaa waammanne maqaa wal arrabsaa wal xiqqeessaa oolu eessa ga'uu hin dandeenyu istaandardiin kana booddee biyyatti bulchan ol fannifamee jira kanaafi sadarkaa namatti wal arrabsanii aangoo wal harkaa fudhatan sun akka bara wayyaanee sana salphaan ta'u biyya keessa jirraa olii gad deddeebne akkaatiin nuun jette Adaamaadhumaa fi Finfinneedhaaf Diredawaa duwwaa miti Wallagga gola alfanuu keessas deemee argeera Harargee keessas bakka baay'ee deemee argeera Harsii keessas deemee argeera Baalee baay'inaan dhaquu baadhee bakka 2-3 dhaqee argeera Kinoo Jimma keessas dhaqee argeera akkasa bara mootummaa wayyaanee sanaa miti har'a Oromoo baay'eetu jira kan mootummaa kana mootummaa koo jedhee ofitti fudhatee jiru kanaaf akka bara sanaa sada laafaan ta'u wal dhageettiidhumaan yoo dandeesse yaa obboleessa koo Keeniyaatti hin deebite yoo ta'e Jeneraal Baacaa wajjin achumatti ambaasaadara isaanii wajjin haasaa mari'adha nagaa buusaa qeetti galaa maanguddoo qabna jaarsa qabna nagaa buusaa kanuman jechuu barbaada jecha anaan jetteef immoo baay'ee galatoomi barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu barri haa gingilchuu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa furannee dhufnee asuma irratti golamnee jirra YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa torban ergaa biraa ammoo walitti deebi'u nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha